Ashama akkam jirtu hordoftoonni BBC Afaan Oromoo tamsaasa kallattii har'aan immoo dubbii yookiin dhimma tokko isinii qabannee dhiyaanneerra. Innis yaada mormuu yookiin immoo yaada sababaan mormuun maalii kan jedhudha. Barfachuu keenyaaf dhiifama gaafata. Keessummaa tokko isinii qabadhee dhiyaanneerra. Akkuma beekamu egaa miidiyaa hawaasaa irratti yookiin miidiyaa hawaasaatiin alattis yaadi garaagaraa ni dhiyaata. Namoonni yaada isaanii ni ibsatu. Garuu yaada isaanii sababaan ibsumoo warri yaada isaanii faallessan yookiin immoo yaada isaanii mormanis sababaan mormuu kan jedhu irratti mareechuuf jirra. Sababaan mormuunis maaliif barbaachisaa kan jedhus ni mari'anna jechuudha. Keessummaan keenyi har'a barsiisaa fi barreessaa Dastaa Alamaayyoo yookiin immoo Dassee Aleeks miidiyaa hawaasummaa irratti akka beekamu jechuudha. Waggaa 3 har'a kitaaba loojikii yookiin loojikiin sababni maalidha kan jedhu barreessee uummataaf dhiyeessee jira. Har'a waa'ee isaa irratti nu waliin mari'achuuf as jira jechuudha. Anaa dhufu Dassee. Fadha. Tolee waan irratti mari'annu kana durasitti himeen ture. Mee gara marii isa bal'aatti otoo hin seeniin dura namni tokko yeroo yaada dhiyeeffatu inni dhiyeessus ta'e inni yaada isaaf yaada biraa deebisee kennu wanta dubbate sana sababaan dhiyeesse gaafa jennu maalidha? Kana jechuun sababni ofiisaatiin maal jechuudha kan jedhurraa isa ibsurraa haa kaanu. Egaa dhimma kana waa'ee sababaa gaafa kaasnu yeroo baay'ee gara aan ibsuudhaaf kan natti tolus yoon ibsas immoo kan inni waan hin beekun dubbadhe jedhe yaadu ija falaasamaatiin akka itti ilaalamudha. Sababni isaas naannoon barnoota tokkootiif falaasama waan ta'eef waan beekuuf waan itti dhiyaadhu irratti dubbachuu wayya. Kallattii sanarraan dubbadhaa namni na dhaga'us kallattii sanarraan akkan dubbadhutti akkan fudhatu barbaada. Sababa gaafa jennu wanta tokko guduunfaa tokko gaafa dhiyeessinu yookiis immoo wanni tokko akkasidha jennee gaafa dubbannu maaliif jedhee namni yoo nu gaafate kanaaf jennee wanna akka guduunfaa keenyaatti dubbanne yookiis immoo akka qabxii ijootti waan dubbanne sana yaadoleen nuti ittiin deeggarru sababa jedhamu. Egaa namni waan akka qabxii ijootti kaase tokko yookiis immoo akka guduunfaa isaatiitti waan kaase tokko sababa garaagaraatiin deeggaruu danda'a. Wanti akka sababaatti lakkaa'amu maalidha jennee yoo fudhanne immoo wanti sababa ta'uu danda'u waan yaada ta'ee gaafa isin jedhu arrabsoo kan of keessaa hin qabne arrabsoon akka yaadaatti hin fudhadhu waan ta'eef yookiis immoo arrabsoon akka yaadaatti fudhatamus hin danda'u waan ta'eef arraba kan hin taane haala jireenya dhuunfaa nama tokko irratti kan hin xiyyeeffanne yookiis immoo as dhufa seenaa saba tokko nama tokko irratti kan hin xiyyeeffanne. Seenaa gaafa jennu adda adda qoonnee ilaaluu dandeenya garuu baakgiraawundii nama dhuunfaa fa'aa akka sanatti fudhachuu dandeenya. Seenaa gaafa jedhu baakgiraawundii nama tokko jechuudha. Wantoota akkasii kan of keessaa hin qabne jechoota miira ibsan miira ibsootaan yookiis immoo emotively charged terms warra hin taane fayyadamnee jechoota yaada ibsaniif yaadaan wal qabatan cognitive meaning jechoota qaban yeroo fayyadamnee guduunfaa keenya tokkoof yookiis immoo qabxii ijoo keenya tokko nama amansiisuudhaaf yookiis namni akka fudhatu taasisuudhaaf yeroo dhiyeeffannu inni kun sababa jedhama jechuudha. Kana gaafa jettu waan yaadadhe tokko maalidha? Miidiyaa hawaasaa irratti yeroo baay'ee karaa miidiyaa idilee ta'e irrattis kan namoonni gaafa haasa'anis kan jedhan keessaa tokko namni tokko wayii tokko dubbate akkuma ati jettee yaada isaa ibsate namni inni kaan immoo deebiitti kennaa in deebisanna yaada isaa ibsachuuf mirga qaba bilisadha intaayitildiidha wanta jedhe sanaaf jedhaniitu itti deebisu garuu wanti deebisnu hundumaaf yookiin yaada keenya ibsannu hundumaadhaaf mirga qabna akka barbaanne fakkeenyaaf ani sababa koodha attaakisa godheera isaa arrabseera akkas jedhee maaf dubbateera yani itti waliin galu jechuu nan danda'a akka ija loojikiitti jechuudha. Egaa
namoota ta'uu keenyarraa kan ka'e namoota taane immoo namoota of danda'anii yaadan yookiis immoo namni hundumtuu sammuu ni qaba. Sammuun immoo ittiin yaadama. Egaa hundumti keenya sammuu tokkicha hamma hin qabaannetti yaada wal fakkaataa yaaduu hin dandeenyu. Yaada garaagaraa yaadna. Sammuu ofii koon qabaa. Yaadi koo immoo muuxannoo koo irrattis kan hundaa'ee haala jiruuf jireenyaan itti guddadheenis barnootaan baradheenis kanarraa kan ka'e yaada namoonni baay'ee yaadan irraa gargar ta'uu danda'a yookiis immoo anniifati yaada garaagaraa yaaduu dandeenya. Egaa kun kennaa uumamaatis mirga uumamaatis akkam fedhetti yaaduu nan danda'a. Yaada koo ibsachuun ni jedhu akkam barbaade yaada koo ibsachuu nan danda'a. Mirga dubbachuu nan qaba. Garuu dubbachuuf akka barbaadan dubbachuu gidduu immoo garaagarummaatu jira. Egaa gaafa dubbannu gaafa yaada keenya ibsannu namni kan biraanis akkuma yaada isaa ibsatutti yaada amansiisaa akka ta'u yoo barbaanne qabxii ijoo kaasne tokkoo fi sababaa fi guduunfaa wal bira qabnee dhiyeeffachuutu nurra jira. Yaadi ati kaastu immoo naan ta'u yoo ta'e sababa yaadi ati kaaste naan taaneef sababa kan biraadhaan deeggarsitti himuun qaba malee yaadi ati kaaste naan taane waan ta'eef yaada kana kaasuun sirra hin turre maal abbaa keef yaada kana kaaste jedhee sitti oori'uun yookiis immoo arrabaan barbaachisne sitti dubbachuun irra hin jiru jechuudha. Yaadni kee naan taane yoo ta'e sababa yaadni kee naan taaneef wal bira qabee bifa arrabsoo of keessaa hin qabnee fi bifa safuus hin cabsine kabaja namaas gad hin buusne bifa kana ta'een yaada koo si dhiyeessuu nan danda'a. Waan yaadi kee naan taaneef yaadan dhiyeeffadha. Yaadni kee natti hin tolle yoon jedhee natti hin tolle waan hin jedheef maaliif isa jedhu sababa kan biraan si dhiyeessa. Akka kana ittiin ta'uu danda'a garuu maaliif yaada akkasii yaadda maaliif akkanatti dubbata jechuu dandeenya. Akkaataan dubbii nama sanaa yoo dogoggorradha ta'e garuu maaliif akkanatti yaadda jechuu hin dandeenyu. Akkaataan dubbii nama sanaa sirriidha taanaan waan inni jedhetu sirrii miti jettee amanta taanaan waan inni jedhe sun maaliif sirrii akka hin taane sababa quubsaadhaan ragaa quubsaadhaan deeggartee wal mormuu wal falmuu dandeessa. Achirraa kan hafe garuu maaliif yaadda maaliif yaada kan korraa adda ta'e yaadda jechuun hin danda'amu. Akkas jennee yaadna taanaan namichi yaada keenyarraa adda ta'e yaadde sunis maaliif yaada kan korraa adda ta'e yaadda siin jechuu danda'a waan ta'eef jechuudha si'achi deebisa. Yaada hundumaa yookiin akkuma amma ibsaa turte yaada hundumaa sababaaf bu'aadhaan deeggaruun hin danda'ama. Waa'ee kanarratti sababeessuun yookiin akka ati jettutti sababeessuun yookiin loojikiin yaadni yookiin miira keenya ibsachuun ta'uu danda'a. Yaada garaagaraadha namoonni kan ibsatan yaadni hundumtu sababaaf bu'aa hin qabaata akkasittiin deeggaramee dhiyaachuu hin danda'a yeroo hundumaa. Egaa yaadadha hamma ta'etti yaada tokko deeggaruudhaaf yaadi biraan hin dhibu. Arraba taanaan garuu arraba deeggaruudhaaf sababa dhiyeessuu hin dandeessati yookiis immoo arraba dhiyeessitee yaadadha jettee falmuus hin dandeessu. Achirraa kan hafe garuu hamma yaada ta'etti yaadni sababaan deeggaramuu hin dandeenye jira jedhee yaaduun fakkeenyaaf bara durii namoonni baay'een aduutu lafatti naanna'a jedhanii yaadu turanii. Aduutu lafatti naanna'a jedhanii yaaduu isaaniitiif immoo sababni isaan kaasan tokko hin jira ture. Isa booda yeroo Copernican Revolution jedhamu keessa immoo Copernicus namichi jedhamu lakkii aduun lafatti naannoftu lafatu aduutti naanna'a malee jedhee sanaafis immoo sababa dhiyeeffate. Lafatu aduutti naanna'a jechuunii fi aduutu lafatti naanna'a yaadi jedhamu kun yaadota walirraa faallaa ta'anidha. Garuu sababuma yaada ta'anii fi isaan kana sababa tokko dhiyeessitee deeggaruu dandeessa. Akkaataa teessuma lafaa jechuu dandeessa. Sochii aduu jechuu dandeessa. Wantoota tokko kaasuu dandeessa. Isa booda lafatu aduutti naanna'a warri jedhan immoo guddinni saayinsiis teeknooloojiinis wantoota tokko waan dabaleef immoo sanaanis deeggaramanii ibsuu danda'aniiru. Kanaaf hamma yaada ta'etti sababaan deeggaruun cimuu danda'a garuu hin danda'amu jedhee yaadu. Tole yaada dhufaa jiru keessaan natti himaa jiru akka nama kitaaba loojikii barreessetti waa'ee kanarratti sirra deddeebiin haasaas mariis akka nama gochaa beektis ati namoonni yaadni tokko gaafa dhiyaatu tokkoffaa namoonni yaada isaanii arrabatti dabalanii wanta yaada hin taane
maaliif dhiyeessu warri deebii kennanis immoo yaada namaa yaadaan mormuutiin alatti attack gochuu yookiin immoo nama sana dhimma sana isuma yaada kaasaa turte irratti maaliif xiyyeeffatu sitti fakkaata akkamiin ilaalta wanta kana maaliif deebisanii waa'ee nama sanaa odeessutti galu yaadicha mormuurra. Inni kun waa lama sadiif ta'uu danda'a kan namoonni akkas godhanii. Tokkoffaa tarii garaagarummaan yaada ofii ibsachuu fi arrabsoo gidduu jiru galuu fi dhiisuu danda'a namoota tokko tokkoo fi jechuudha. Inni biraan immoo aariirraas kan ka'e yeroo tokko tokko egaa waan sirraa faallaa ta'e namni gaafa dubbatu akka tasaa namoonni tokko tokko dafanii aaruurraa kan ka'e aarii isaanii cabsanii yaada isaanii gara ibsachuutti utuu hin ce'in yeruma sana waan keessa isaanii dhufe arraba garaagaraa kana waan safuu cabsu waan namicha sanas isa dubbates salphisu tokko tokko fayyadamuu danda'u. Inni sadaffaan ani yaadu yaada yeroo baay'ee nama biratti fudhatama kan qabu yaada ati dhiyeessitu utuu hin taane yookiis immoo yaada namni tokko dhiyeesse salphaatti gatii dhabsiisuudhaaf namoonni yeroo baay'ee arraba fayyadamu. Sun dafee qalbii namaa fudhata waan ta'eef jechuudha. Amma yaadi ati kaastee kana iddoo akkasiitti dogoggoradha. Sun immoo sirrii miti maal jettee hamma ibsiturra namittiin kun bari yeroo akkasii akkana gorree turte kun immoo kan akkana jettee yoo waan tokko dubbatte sanatu dafee xiyyeeffannoo nama harkisa waan ta'eef gara caalisa kanaafitu fayyadamu namoonni jedhee yaada. Tole. Kanaan ambiraas kan yaadadhe tokko yeroo miidiyaa hawaasaarra oolagaa hundumti keenya gatii ta'ee fi namoonni baay'ee baratan qoratan jedhamanillee yaada dheeraa gaafa barreessanii ilaaltu seenaa yookiin facts wantoota jennu wanta dhugumaan jiran isaniitu yaada mataa isaanii akka wanta hin geeddaramnetti yookiin immoo akka wanta hin tuqamnetti gaafa dhiyeessan ni ilaalamanna. Maal jetta waan kana irratti namoonni yaada isaanii gaafa dhiyeessan ilaalchaa fi wanta ta'e yookiin immoo haqa fact wanta jedhamu gidduu garaagarummaa jiru adda baasuun maaliif dhibaa akkamittiin kanas ilaalchaa fi wanta dhugaan ta'e dhiyeessuu gidduutti wanta jiru. Egaa wanti qabatamaan jiru tokko jira taanaan jira qabatamaadha dhugaadha haqadha. Garuu haqa sana xiinxaluus balballoomsuus hin danda'a namni tokko. Egaa haqa jiru tokko yeroo xiinxaltu yookiis yeroo balballoomsitu xiinxala sana keessatti yaadonni dhuunfaa ati kaastu akkasumas immoo balballoomii sana keessatti yaadoti dhuunfaa ati kaastu akka haqaatti akka nama hundumaa biratti dhugaa ta'etti akka nama hundumaa biratti fudhatamaa ta'etti dhiyeessita taanaan sun rakkinadha. Garuu haqa qabatamaa lafa jiru tokko kallattii garaagaraatiin an mirgarraan yoo ilaale ati bitaarraan ilaalte mirgarraan sagaleedhaan jechuu dandeessaan immoo bitaarraan jaasiin jechuu danda'a. Mee afachuugaa walakkaatti immoo dhufnee wal bira dhaabbannee ilaallaa kan jedhus immoo jiraachuu danda'a. Akka egaa falaasama keessatti wantoota akkasiin baay'atu yeroo baay'ee haqa yookiis qabatamaadha faaktiidha wanti nuti jennu mataan isaa wanni falmisiisa. Haa ta'u malee garuu qaamni ta'e tokko wanni tokko faaktiidha haqadha qabatamaadha jedhee wanti irratti walii galu tokko yoo jiraate isa booda yaadni dhuunfaan ati dubbii sana xiinxaluudhaaf yookiis immoo balballoomsuudhaaf fayyadamtu yaada dhuunfaa keetiiti. Yaada dhuunfaa keessan immoo akka haqaatti ijaaruudhaaf yookiis immoo konstituut gochuudhaaf sababoota garaagaraa fayyadamuu dandeessa. Garuu haa ta'u malee ammallee stiil qabatamaa lafa jiru kan xiinxalaa yookiis balballoomsaa jirtuu fi xiinxala yookiis balballoomii ati dhiyeessaa jirtu sana gidduu garaagarummaan hin jira. Garaagarummaa sun jiraachuu isaa namni xiinxalu namni balballoomii sana kennaa jiru mataan isaa amanuu danda'utu irra jira yaadaan. Tole dasee qabxii gaarii naa kaastee asumaan an biraa kan si gaafadhu loojikii faana gahaa yaada sababaan dhiyeessuu faana kan dhiyeessite kitaaba kee irrattis faalaasiidha. Faalaasii majattee keessee achirrattis maqaa afaan Oromoo biraan argine. Nama arrabsuun tokko fakkeenyaaf faalaasiisa tokkodha wanta loojikii hin taane mitiire tokkoffaa maaliif
irra deebii ta'uu danda'a. Maaliif qalbii namaa hawwataa inni tokko garbiraan immoo miidiyaa hawaasaa Oromoo waliigalatti kan Itoophiyaa keessattis faalaasiiwwan ijoo ati argitu warra kamidha? Namni maaliinidha kan inni faalaasii isaa agarsiisu yeroo baay'ee miidiyaa hawaasaa ati hubattu kanarratti kan Itoophiyaas kan Oromoo keessattis? Egaa faalaasii sana faalaasii jedhee kan fayyadame tarii afaan Oromoo afaan saayinsii ta'uu jalqabaa jira malee ta'ee raawwanne. Kanaaf jechoota tokko tokko argachuun hin cima. Jechoota tokko tokko immoo bakka buusa jettee gaafa yaaddu hiika ganamaa jechi sun qabu hamma tokko hir'isanii isa biraan ga'uu danda'u. Kanaaf isaan fayyadamee gara gaaffii keessaa ijootti gaafa hin deebi'u. Faalaasiiwwan gara kitaaba sanarra kan jiru faalaasii gara 22ti. Mana barnootaa keessattis waggoota 10 darbaniif kan hin barsiisaa ture garuma faalaasii 22ti. Haa ta'u malee sanaa oltu jira faalaasiin. Egaa naannoo akkuma silee siin jedhe qalbii namaa dafee hawwataa dubbiin arraba wajjin maal wajjin wal qabatu kuni. Sababni isaas namni seenaa namaas dhaga'uun barbaada. Sanuma sanaa wajjin wal qabata egaa. Egaa faalaasiiwwan baay'inaan fayyadamaman sooshaal miidiyaa irratti an argu tokkoffaan appeal to force kan jennudha. Appeal to force jechuun nama sodaachisuudhaan, doorsisuudhaan, itti ooluudhaan akka inni sababa gahaa kan biraatu hin dhiyeessin doorsisuma sodaachisuma duwwaa fayyadamtee akka inni yaada kee yookiis argumentii kee sababeessa kee akka inni fudhatu yeroo taasisuuf yaaltudha. Kana baay'inaan arguu dandeessa sooshaal miidiyaa irratti qaamota tokko tokkoon yeroo wanta akkasii dubbatamu jechuudha. Fakkeenyaaf har'a hiriira namni hin baane qaamni akkanaa tarkaanfii irratti fudhata yookiis immoo hiriira mootummaa keenyaa namni deeggarree maal wantoota jedhan kana bifa sanaan ilaaluu dandeessa. Inni kan biraan baay'inaan deddeebi'amee argamu argument against the person kan jennu. Nama yaada yeroo namni tokko yaada dhiyeessu yaada dhiyaate sana cinaatti dhiisanii namticha yaada sana dhiyeesse irratti xiyyeeffatanii yaada sanaaf deebii kennuu kan jedhudha. Fakkeenyaaf anamma yeroo kanatti lolli hin barbaachisu yoon jedhee sababa kaa'achuu hin danda'an. Lolli dinagdee maallaqa baay'ee kan fixudha. Lubbuu nama baay'ee dabarsaa. Deeme immoo dhumni lolaa mariidha. Kanaaf waraanni barbaachisu gara nagaatti gara mariitti adeemamuu qaba jedhee yaada kana yoon dhiyeesse fakkeenyaaf namni tokko immoo lafaa ka'ee yaada koo kana mormuudhaaf namittiin kun ofii isheetii sodaattuudha lubna. Kanaafuu lolli hin barbaachisu jetti malee jara akkasii wajjin akkamitti nagaan gargar baana oora akkamitti nagaan teenya namitti maaloo kana jedhee waa'ee yaada koosa bu'uuraa sana dhiisee sababootaan pireemisiin dhiyeeffadhe sana dhiisee waa'ee koo anaan personally attaakina godhataanaan personally namummaa koo kana jechoota garaagaraa fayyadamuudhaan na arrabsa taanaan yaadni sun faalaasiidha yookiis immoo argumentiin sababeessi namtichi dhiyeeffachaa jiru hallaa yaada kootii sana faalaasii ta'a. Faalaasiin akkasii immoo argument against the person yookiis immoo haleellaa yaaddeessaa jedhanii kitaaba sana irratti yaada dhiisanii namicha yaada sana dhiyeesse irratti deebii kennu yookiis immoo attaakii gochuusa jennu sana ta'a jechuudha. Egaa isuma kana jalayyuu gosa sadiin gaggeeffamuu danda'a faalaasiin kun. Inni tokko yeroo baay'eettis arguu dandeessa akkuma ammasiin jedhe kana verbal attack yookiis immoo arrabsoodha. Inni lammaffaan immoo circumstantial isa jennudha. Circumstantial jechuun haalota an keessa jiru haala koo irra dhaabbachuudhaan namni tokko yoo yeroo argumentii koo dhiisee yookiis immoo sababeessa an dhiyeeffadhe sana dhiisee haalotan keessa jiru ittiin marfamee jiru fayyadamuudhaan baakgiraawundii qofaa jechuudha. Yeroo yaada koo mormuu jechuudha. Fakkeenyaaf yoon barsiisonni meendaan barsiisotaa dabalamuu qaba. Sababni isaa jireenya mi'aayiraa meendaan barsiisaa immoo idduma durii sana jira. Biyya kana keessatti immoo yookiis biyya kam keessatti immoo
barsiisaan tokko dhaloota qaruudhaaf egeree biyya tokkoo qajeelchuudhaaf itti gaafatama guddaa qaba. Shoora guddaas bahata. Kanarraa kan ka'e miindaan barsiisotaa dabaluu qaba. Yaada jedhu yoo dhiyeesse fakkeenyaaf namni yaada koo mormu tokko immoo lafummaa ka'ee yaada namichi kun jedhee yaada sirrii natti fakkaatu fudhachuu hin qabnu. Sababni isaas inni kan inni akkas jedhee ofiisaa barsiisaa waan ta'eef sana keessa waan fayyadamuufidha. Yoo naan jedhee yaadni namichi dhiyeeffate kun yookiis immoo yaada koo mormuudhaaf yaadni namichi dhiyeeffate kun faalaasii ta'a jechuudha. Argumentii yookiis sababeessa qajeelaa miti. Sababni isaa waa'ee koo utuu hin dubbatin, an barsiisaa ta'uu koo utuu hin kaasin, meenshan utuu hin godhin yaada koo sana sababa kan biraa dhiyeeffate mormuutu irra ture malee waa'ee koo as keessaa fiduun irra hin turre jechuudha. Inni sadaffaan immoo YouTube kan jennu yookiis immoo atiyyuu akka jechuu wayiidha. Inni immoo isas yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa kanarrattis haa ta'u jiruuf jireenya dhuunfaa keenyaa keessatti yeroo baay'ee walii keenya irrattis waan fayyadamnudha. Fakkeenyaaf namni tokko akkana gochuun yookiis tamboo xuuxuun somba namaaf gaarii miti. Yeroo malee nama ajjeesaa dhibee garagaraaf nama saaxilaa. Kanaaf tamboo xuuxuu dhaabuu qabda har'aa kaasee yoo siin jedhee ati immoo deebitee yaada kee kanallee fudhadhu. Sababni isaa maadhati mataan keetiiti tamboo xuuxuu si argaan turre yoo siin jedhee yaadni namicha sanaa yookiis yaadni namni sun ittiin yaada kee morme sun yaada guutuu miti. Sababni isaa faalaasii ta'a. Maaliif faalaasii ta'a? Tamboo xuuxuu itti fufuu isaatiif sababa dhiyeeffate utuu hin taane ati tamboo xuuxuu kee akka sababaatti dhiyeessee atiyyuu akkana goota miti maal jedhee siin akka si qaanessuus akka si leeyyaasisuus godhee yaada kee sana salphaatti mo'atee si bira darbuuf kana godhee sun immoo akka yaadaatti sun fudhatamu. Sababni isaa an tamboo xuuxuun koo miidhaa tamboo xuuxuun sirraan gahu hambisuu hin danda'u waan ta'eef an tamboo xuuxuu koo tamboo xuuxuu itti fufuu keetiif akka sababaatti dhiyeeffachuu hin dandeessu jechuudha. Egaa isaan kun akkanatti jiranii yeroo baay'ee kan biraan faalaasii kan biraan baay'inaan mul'atu generalization isa jennudha yookiis immoo dimshaashessa isa jennudha. Inni kun immoo yeroo ragaalee murtaa'oo irratti hundaa'uudhaan garee tokko keessaa ragaa muraasa fudhattee walumaa gala immoo waa'ee garee sana guutummaa guduunfaa tokko irra gahuudha jechuudha. Isa kana fakkeenya baay'eetu jira. Fakkeenya baay'ee kaasuun hin danda'ama. Fakkeenyaaf nama naannoo tokko nama muraasa beektu irraa kan ka'e warri naannoo akkasii hundumti isaa akkanadha yookiis hundumti isaanii akkanadha jettee dubbachuun dimshaashessa jedhama. Egaa dimshaashessi yeroo hundumaa wanta dogoggora ta'edha. Argumentii yookiis sababeessa dogoggora ta'edha. Sababni isaa namoota 10 keessaa namni 5 jaamaadha yoo ta'e nama 5 argitee namni 5 jaamaadha yoo ta'e namni 10 jaamaadha jettee tilmaamuun in ulfaata. Nama 10 keessaa nama 5 duwwaadha kan argitee hundumti isaanii jaamaadha yoo ta'e warra hafan keessaa yoo xinnaate namni tokko namni ija argu qabu jiraachuu danda'a waan ta'eef yeroo hundumaa yaadni akkasii dogoggora baatee deema. Egaa baay'inaan warri mul'atan isaan kanadha. Sakaan immoo boodumala. Tole, anillee barumsa baay'een argadhe kutaati barsiistuu waan galee fakkaata. Gaaffiitti aanutti gaaffiillee otoo hin taane akkuma mariitti akka kaasnuu fi faalaasiiwwan kunneen hir'isuuf waan curuma isaa balleessuu dandeenyu natti fakkaatu waan argaa jirurraa waan hamma yoonaa jedhame keessa wanta unuuf qofa dhufe otoo hin taane akkuma addunyaattis waan jiru natti fakkaata. Garuu yaada sababaan yookiin akkuma jechaa oolle loojikiidhaan mormuu jajjabeessuu maaliif barbaachisa? Maal nu godha? Fakkeenyaaf barsiisaa Dastaan wayii tokko dubbatee dhimma keetii yaani akkasitti yaada jedhee wantoota sila jenne sana yoon jedhee deeme akkuma barbaadetti yaada koo ibsachaa yoo itti fufne akka nama tokkoottis akka hawaasaattis akkasitti yoo itti fufne maal rakkoo qaba? Maaliif nu barbaachisa loojikiidhaan yookiin sababaan yaada dhiyeessuun sababaan mari'achuun maal nu godha? Egaa inni kun maal nu godha kan jedhu gaaffii baay'ee gaariidha. Sababni isaa egaa biyya lafaarra hamma jiraannutti namoota garaagaraatii wajjin jiraanna kophaa keenya miti. Namoota garaagaraatii wajjin gaafa jiraannu immoo tokkoon keenya kaayyoo dhuunfaa keenya qabna.
akka walii galaattis immoo akka sabaattis haa ta'u akka gandaattis haa ta'u akka dhaaba amantii tokkottis haa ta'u yaada kaayyoo garaagaraan qabaanna. Kaayyoo keenya sana bira gahuudhaaf namootatu nu barbaachisaa kophaa keenya deemnee eessayyuu hin geenyu. Kanaaf kaayyoo keenya bira gahuudhaaf namoota nu barbaachisan wajjin akkamitti walii galuu dandeenya akkamitti wajjin adeemuu dandeenya isa jedhudha egaa dubbiin loojikii fi yaadaan mormu kun iyyuu kan inni itti nu geessu jechuudha. Aniif ati dubbii tokko irratti yaadaan kaasee dhimma keetii yookiis immoo akkam abbaa kee kana jettanaan jettu taanaan yoomiyyuu wal hubachuu irra hin geenyu jechuudha. Egaa yaadaan gaafa falmitu ati yaada kaastaa ani immoo yoo mormuu barbaades deeggaruu barbaades immoo sababa gahaa dhiyeeffadheen yaada kee sana morma yookiin deeggaraa inni kun garamitti nu geessaa yoo tokkichumaan illee dhugaa biraan ga'uu yoo baateyyuu dhugaatti hamma tokko tarkaanfii tokko faana tokko asii achi nu butaa deemaa jechuudha gara dhugaatti. Kanaaf egaa dhugaan maalidha isa jedhu dhugaan kanadha jechuun dandeenyu dhugaan garaagaraa jiraachuu danda'a. Akka mata duree irratti dubbachaa jirrutti. Kanaaf mata duree kam irratti iyyuu dubbadhati mata duree irratti dubbattu sanaaf galmi kee tokko hin jira. Galma kee sana bira gahuudhaaf egaa namoota kan biraa wajjin yeroo waliin dubbattu yaada gaafa dhiyeessitu bifa kabaja namummaa namaa hin mulqineen bifa immoo sababaaf guduunfaa akka sababaaf guduunfaa ta'ee dhiyaatutti dhiyeeffata taanaan yaada kee kun akkasidha jettaa sababni isaas kanaaf jettaa namni waan ati jettes sababa ati jetteefis achumarraan baraa deemaa jechuudha. Waan akkasitti yaada ofii ibsachuun yeroo baay'ee namni kan biraan illee yaada kee gaafa mormu sababaan akka inni si mormuuf karaa banaa fi haala salphisaa fi deemtaa jechuudha. Lafumaa kaateeti warra akkasii akkanadha maal abbaa ishee akkana taate yoo jetta taanaan namni kan biraanis bifuma ati dubbatte sanaan bifuma ati yaadadha waan jette sana dhiyeeffatte sanaan si mormuunsaa baay'ee bal'aa yookiis carraansaa guddaa ta'a waan ta'eef yaadaan mormuun tokkoffaa kanaaf nu fayyaduu danda'a arrabsoo dhufuu danda'u hanqisuu danda'a yookiis immoo hir'isuu danda'a guutummaatti nafa jechuu miti. Namoota wajjin dubbii wal quunnamtii nuti namoota wajjin goonu kominikeeshinii keenya illee nuuf salphisaa. Dhugaa bira gahuu yoo dhugaa biraan dhugaa jechuu yoo baanne illee dhugaatti yeroo hundumaa tarkaanfii tokko achi nu butaa jedhee yaada. Egaa walumaa gala nama wajjin jiraanna hamma ta'etti namoota wajjin dubbanna hamma ta'etti dubbii tokko irratti yookiis yaada ijoo tokko irratti gaafa dubbannu bifa sababaaf ragaadhaan deeggarameen arrabsoo kan of keessaa hin qabne jechoota miiroo ta'an kan of keessaa hin qabneen utuu ta'ee isa yaada dhiyeeffatuufis isa mormuufis gaarii ta'a jedhee yaada. Kana nu fayyaduu danda'a. Tole barsiisaa Dastaa gara dhumaatti deemaan jira. Haga ammaatti kan odeessaa oollee kan mari'achaa oollee sababuma miidiyaa hawaasaa irratti waan namoonni jedhan waan arge keessa namoonni miidiyaa hawaasummaa irratti isa dubbatan caalaa yeroo qaamaan isaan argitu sirnaan haasa'uu nama arrabsuu dhiisuun akkasitti fooyya'aadha isa miidiyaa hawaasummaa irratti maybe ijaan mul'anneef kompiitara irra ta'anii ijaa barreessaniif ta'uu danda'a. Garuu akka furmaataatti namni tokko yookiin sabni tokko loojikiidhaan yaadaan mormuudhaaf maal gochuu qaba? Of barsiisuu qaba moo mana barumsaatti barachuu qabna moo akka kee falaasama qo'achuu qabna? Maalidha gochuu qabna kana of barsiisuudhaaf yookiin sababaan mormuudhaaf? Akka kootti mana barumsaa galanii falaasama barachuun dirqama jedhee yaadu'anii keessumaa amma naannoo miidiyaa hawaasummaa irratti kan nuffisiisu arraba achirratti dadarbatamudha. Egaa nama arrabsuu dhiisuudhaafati safuma Oromoo duwwaa kabajuu nu gahaadha jedhee yaada'an. Yaadan qabaataniyyuu akkaataatti yaada ofii sababaan deeggaranii bifa loojikaawaa ta'een ibsataniyyuu wal dhaali'atti. Garuu safuu Oromoo nama kabaju taate jennaan
maalummaa fi eenyummaa Oromootiif kabaja nama qabu taatee jennaan namummaa namaatiif kabaja nama qabu taatee jennaan nama arrabsuu dhiisuu dandeessa. Kun duwwaanuu gahaadha nama arrabsuu dhiisuudhaaf jechuudha sooshaal miidiyaa irratti gaafa kaasu. Egaa sooshaal miidiyaa irratti al tokko namoonni fuula isaaniis dhoksanii maqaa isaaniis dhoksanii maqaa uumameen fayyadamanii dubbiiwwan garaagaraa dubbachuu danda'u. Haa ta'u malee garuu ammayyuu jechuudha. Akkasumallee yoo ta'e ati nama safuu kabaju tokko nama waaqa beeku nama rabbiin beeku taatee jennaan iddoo barbaadde jala dhokadhu maqaa barbaadde jala dhokadhu sana ingoodha jedhee yaadu namni tokko. Kanaaf gara kanatti of fiduudhaaf tokkoffaa yaalii mataa kee barbaachisa. Lammaffaan immoo akkuma nama kaasee safuu Oromoo duudhaalee Oromootiif kabaja qabaachuus hin barbaachisa. Sababni isaa amma yoo ilaalte ijoolleen waggaa 18, 19 yookiin waggaa 20, 25tu jaarsa waggaa 50, 60 mul'is godhee gaafa arrabsu dhageessa jechoota gurra namaatti illee hin tolle tokko fayyadamee jechuudha. Kana gochuudhaaf ati mana barumsaa galtee digirii maastersii qabaachuun sirra hin jiraatu. Oromummaa isaa amane safuu eegu duudhaa Oromoo kabaju ta'uu qoftiyyuu gahaadha jechuudha. Gara sakaanitti gaafa fidu jechan yeroo baay'ee irra deddeebi'ee fayyadamu kan inni Mahatmaa Gaandii irraa dhagee tokkotu jira. Mahatmaa Gaandiitu jedhe jedhamee barreeffamee jechuudha. Jijjiirama biyya lafaa irratti arguu barbaaddu ta'e jedha. Kana jechuun namoonni akka isaan yaadaan morman gochuun barbaada taanaan akka isaan waliin arrabsin hin barbaada taanaan jalqaba ofii kootii nama arrabsuu dhiisuu yaadaan mormuu baruu shaakaluun qabaa jechuudha. Kanaaf jijjiiraman arguu barbaadu sana jalqaban ofii kootii ta'a. Isa booda immoo namoonni kan biraan akka ta'aniif nan barsiisa yookiis immoo gaman danda'een dhiibbaan taasisaa jechuudha. Kanarraa kanatti furmaati kan biraan jira jedhee yaadan sooshaal miidiyaa irratti nama dhukkatee si arrabsuun seeratti dhiyeessuu hin dandeessu ati maaliif kana jette maaliif kana gootes jechuu hin dandeessu. Kanaaf egaa namni kan biraan waan akkasii akka dhiisu barbaada taanaan jalqaba ofuma keetii gochuu dhiista. Sana booda immoo amma bara teekinooloojiitii akkaataatti yaadaan mormanis sababeessa kanas wantoota garaagaraa iyyuu intarneetiin kanarraa buustee dubbisuu dandeessa waan ta'eef namni suluma yaadaan mormuu danda'u yookiis immoo amantii akkasiif ejjennoo akkasii namni qabu dandeettii isaa garuu guddifachuu barbaadee jiraate sana immoo intarneetiin kanarraa barbaadee iyyuu yuutuubii kanarraa barbaadee dubbisee dandeettii isaa sana gabbifachuu danda'a jedhee yaada. Tolee barsiisaa Dastaa wanta dabalataa waan nutti himtu yoo qabaatte namoonni hamma ammaatti kan mari'achaa oole keessaati kan miidiyaa hawaasaa kan Oromoo irrattis ta'e kan warra kaanii irrattis ta'e kanadha kananii amma jetteen alatti kanadha kanan himuu barbaadu irra caalaa kan maal akka jedhamu beeku afaan Oromoon siviil engagement namoonni yaadaan yookiin karaa nagaa qabeessa ta'een kan furmaata fiduu danda'uun akkuma sila jettee immoo dhugaan irratti walii galee jiraachuu baatus wanta dhugaa jennu kan gidduu keenyatti waliigaltee fiduu danda'utti nu adeemsisuu danda'u bira akka gahanii fi wanti ijoo yookiin immoo wanti guddaan gochuu qaban kanadha kan miidiyaa kan jettu kan miidiyaa hawaasummaa irratti kan Oromoos geeddarameera kuni gara duraatti gara aadaa keenyatti deebine akka lafarra jiraannutti gochuu qabna miidiyaa hawaasaa irra waan argu kanadha waan jettu yoo jiraate isa dhumaan nutti miti gara goolabaatti deemuu dandeenya jechuudha. Barsiisaadha carraa akkasii kan nuti hinnaan akkamitti akka qixaabsistu hin beeku yeroo dheeraa osoo hin danda'a. Haa malee wantoota gaggabaabaa 2-3 kan inni dubbadhee xumuruu barbaadu tokkoffaan namni nama ta'e amma biyya lafaa irratti uumametti akkuma sila siin jedhee sammuu of danda'e qabnaa akkaataa pattern of thinking akkaataa caaseffama yaadaa garaagaraa qabnaa tokkoon keenya iyyuu. Kanaaf namni hunduu bifa tokkoon yaada wal fakkaataa yaaduu hin danda'u. Kan of amansiisuu danda'utu irra jira tokkoon keenya iyyuu. Isa booda akkamittiin garaagarummaa yaadaa keenya dandeenye walii wajjin jiraannaa isa jedhudha kan nuti
kan caalaa fayyadus immoo kan irratti hojjechuunis nurra jiru. Malee utuu dubbannu ammatu namni hundumtuu yaada wal fakkaataa yaadate biyyoon lafaa kun iyyuu nuffisiisaa wayii ta'a jechuun ofumaa wajjin jiraachuudha. Nama kan biraa wajjin jiraachuu hin dandeessu. Namni hundumtuu akka keetti yaada taanaan akkuma nama ofii wajjin jiraatuuti. Gadi baatees ofuma argitaa, ol deebitees ofuma argitaa, iddoo bashannanaas yoo deemte ofuma argitaa. Kun nuffisiisaa ta'a jireenya akkasii. Kanaaf yaada garaagaraa sammuu garaagaraa qabaachuun akka kennaatti fudhannee akka tireejeriitti fudhannee kennaa keenya sana akkamitti gabbifachuu dandeenya seera irratti yoo hojjenne gahaadha jedhee yaada. Egaa an akka kootti yaadi jedhee sin dirqisiisne taanaan yookiis immoo an akka kootti yaadi jedhee akkan si dirqisiisu hin barbaaddu taanaan atis akka kootti yaadi jettee ana dirqisiisuu dhiistee akka kootti yaaduu dhiisuu keetiif si arrabsuu akka si arrabsu hin barbaaddu taanaan akka keetti yaaduu dhiisuu kootiif na arrabsuu dhiistee yaadi koo dogoggoroo sitti fakkaate akkaataa ragaalee fi ilaalcha qabduutti yaadni koo dogoggoroo sitti fakkaate yaada koo sana bifa sanaan mormuu dandeessa sababa kan biraa dhiyeeffattee garuu akka kootti yaaduu keetiif yookiis immoo akka keetti yaaduu dhiisuu kootiif si arrabsuu koo akkuma hin barbaanne akka kootti yaaduu dhiisuu keetiifis na kabajjee yaada koo irratti waliin galatu jirammoo yoo ta'e yaada sana irratti sababa kan biraa dhiyeeffattee walii gallee yookiis immoo waan walii galuu dadhabneef walii beeknee wajjin jiraachuu baruun waan murteessaa tokkodha. Kan biraan immoo ani sabboonaadha, ani Oromoodha ofiin jedha taanaan namni tokko yookiis immoo ani waaqayyoon nan amanaa jechuun any supernatural being waan itti amantu waaqa walumaa galatti waaqa kan jennu namoonni garaagaraa akka amantaa keenyaatti maqaa garaagaraatiin waamuu dandeenya. Waan itti amantu tokko qabda taanaan waaqni sun waaqa garaa dhagaa keessas arga jennee amannudha baay'een keenya. Kanaaf maqaa kan biraadhaanis wantootuma haguuggii garaagaraa jala dhokannee nama yeroo arrabsinu duudhaa Oromummaa sana ofii keenyaas caccabsaati jirra. Waaqa itti amanna jennu sana immoo sooshaal miidiyaa qofa miti mana keenyattis nu arga waan ta'eef maqaa ittiin barreessinu tun taane keessa keenyaa wanti sun keessa keenyaa dhufee harka keenyaan barreeffamu arraba keenyaan dubbatamuu isaatu ilaala waan ta'eef waaqni nuti itti amanna jennu suniyyuu kanas immoo bifa garaagaraatiin ilaalanii namoonni keenya utuu irraa of qusatanii natti tola. Egaa yaada mormuu baruun mallattoo qaroominaatis. Ani immoo waan akkasii irratti hojjechuun biddeen kodhasiitti namni waan gahee kanaaf dubbii keenya hundumaa gara sanatti finnee utuu xumurre yaadaan morminee mirga namni immoo akka barbaade yaada barbaade yaadu isaas immoo kabajnee akkuma namni kan keenya akka nu kabaju barbaannu sanaa jechuudha. Garaagarummaa keenyas waliif dandeenyee yoo jiraanne gaarii ta'a jedhee yaadaan. Tolee barsiisaa Dastaa yookiin Dassee Aleeks yeroo nu faana dabarsiteef guddaa galatoomi. Gara fuulduraatti immoo yaada biraa irratti wal arginee mari'anna jedheen yaada. Hordoftoonni keenyis immoo yaada nuti har'a kaasne qabatanii lafa jiran hundumaatti yaadaan mormuudhaan gabbifachuun jalqabu jedheen amana. Yeroo gaarii siif haa ta'u nagaatti. Hayyee ulfaadhatudha. Hordoftoonni BBC Afaan Oromoo kan har'aaf jennee goolabutti jirra waan waliin turtaniif guddaa galatooma. Isinis akkuma anaa fi barsiisaa Dastaa Alamaayyoo waliin mari'anne iddoo jirtanitti yaadaan mormuudhaan yaada sababaan mormuudhaan mari'achuu ni jalqabdu jedheen amana. Tamsaasa kallattii yookiin sagantaa gaar biraatiin hanga wal agarrutti gaaritti horaa bulaa nagaatti.